Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu Oromoo ko fayyaa keessanii ani nagaadha. Har'a mammaaksa dila tokkicha nuu qabadhee dhufeetiin jira. Mammaaksa nuu qabadhee dhufee jirus mammaaksa takkitti kan hiikanidha jechuudha. Mammaaksa yeroo darbe isinii fidee humna nyaataniif humna namaan ta'uu kan jedhu ture. Mammaaksa kana mammaaksaan hiiktanii warra naa deebistan akkaataa isin sirreessitanii mammaaksa kanaan hiiktanii naaf iddaniin sadarkaa isinii baasee baqaa keessa si waamee asumaan akka irraa barannuuf dubbisuutan jedhaa galatoomaa osana dhageeffadhaa tokkoffaa irratti obsinaan baqqalee mammaaksa shan nuuf fidee tokkoffaa irratti kan akkas jedhu nuuf fidee jechuudha. Mammaaksa kanaan hiikeetoo tokkoffaa irratti dheerataniidhaaf waaqa hin tuqanii dheerataniidhaaf samii hin tuqanii. Lammaffaa irratti na jaaladhuun jaalala dhugaa hin taatu. Na jaaladhuun jaalala dhugaa hin taatu. Sadaffaa irratti baay'ee dubbataniif beekaa hin ta'anii. Baay'ee dubbachaa ooltuuf yoo dubbii kee keessa beekumsi hin jiraanne namni beekaa siin jedhu hin jiru. Mammaaksa sirriitti hiikachaadha. Humna nyaataniif humna namaan ta'u sana sirriitti hiikaa jechuudha. Arfaffaa irratti luka lama qabaaf muka lama hin koranii. Inni kun sirriitti hiika. Shanaffaa irratti baay'atteef tisiifni qodaa hin buqqistu. Mammaaksonni kun shanan ajaa'ibatti mammaaksa sana hiikuu guddaa galatoomisiin jedhaa. Obsinaan nama akkamiiti? Obsinaan akka seentaniitoo foloo taasistaniin barbaada hiriyoonni kiyya hundumti keessanii jechaadha. Obsinaan nama baay'ee cimaa dargaggeessa qaxalee an kutaa tokko aga yuunivarsiitii wajjin baranne nama mana barumsaarraas kilaasirraa tokkoffaa ba'udha. Obsinaan nama abbaa seeraatti Finfinneetti hojjechaa jira. Dargaggeessa cimaadha. Waa'ee seeraallee gaaffii qabdu yoo ta'e tekisteetti gootanii waa'ee seeraa obsinaan gaafachuu dandeessu. Obsinaa folonaa godhaa seenaatii keessaan jechaadha. As jala jira tekestiisaa asirra jira maqaansaa. Lammaffaa kan deebiin keenya lammaffaan waa'ee mammaaksa kanarratti kan nu fide mirgisaa. Mirgisaan immoo nama akkamiiti? Mirgisaan nama kompiitar saayinsii baratee bahee ittiin hojjechaa jirudha. Dargaggeessa baay'ee cimaadha. Seenaatii dubbisaa keessa waa'ee kompiitar saayinsii gaaffii qabdu yoo ta'e mirgisaan akkas kan jedhu nuuf fidee abbaan daadhii dhugeef ilmi afaan hin urgaa'u. Abbaan daadhii dhugeef ilmi afaan hin urgaa'u. Sirriitti kan mammaaksa kunis jechaadha. Sadaffaa humneessaa. Humneessaan immoo yeroo darbes mammaaksa nuuf fidee milanas nuuf fidee humneessaan nama akkamiiti? Humneessaan dargaggeessa cimaa kitaaba barreessaa ture. Arrallee kitaaba barreessaatii jirudha jechuudha. Waa'ee kitaaba gaaffii qabdu, waa'ee kitaaba barreessuu irratti gaaffii qabdu tekestiitti godhaa humneessaatti. Humneessaa seenaatiif folonaa godhaa. Hunda isaanii seenaatiif folonaa taasisaa. Humneessaan immoo ariifataniidhaaf abbaa dura hin dhalatanii. Sirriitti hiika. Humnaan nyaataniif humna namaan ta'uun kun mammaaksonni kun sirriitti hiikuu jechuudha. Mammaaksa keenya gara dhumaatti fidaatii jirra. Mammaaksi keenya dhumaan iddoon nuuf fidee iddoon namaas biyya USA jiraatudha. Nama ga'eessa nama baay'ee cimaadha. Seenaatiif folonaa taasisaas keessaanii baay'ateedhaaf qoricha hin ta'u. Baay'ateedhaaf qoricha hin ta'u sirriitti hiika. Mammaaksi kunis humnaan nyaataniif humna namaan ta'u kan jedhu isa kana sirriitti hiikaa jechuudha. Wanti hundumtiyyuu baay'ateedhaaf qoricha hin ta'u. Qorichumtiyyuu baay'ateedhaaf qoricha siif hin ta'u. Qorichi takkitti hidhamatu sii ta'aa jechuudha. Isin afoola Oromoo irratti qabdan baay'ee nama cimsa. Bakkuma kufanii ol nama kaasee nama hojjechiisa. Galatoomaa isiniin jedha. Mammaaksi inni dhumaa wal yaadachiifnee dabarru viidiyoo yeroo darbee hani hojjedhee bira dabarraa akkasumatti illee jedhee ergasii mammaaksa baay'ee hiiktanii jalatti naa deebistanii. Mammaaksa baay'eetu gola keenya keessa jira akka ta'e hubatama isarraa. Yoo ejjennaa tolan aleelanii waraanuu jettanii hiriyoota keessan gorsuu dandeessu jedhee mammaaksa isinii qabadhe sanarratti obboleettiin kiyya lookoo maqaa ilaalamee maqaa Oromoo durii akkuma jaalladhe isinitti himuu hin danda'u. Lookoon akkas jette mammaaksa kana immoo kan hiikuu jettee ol ka'an ol kaatanii fudhatu. Yoo wanta ta'e ol keessee bakka isaa beekte akka barbaadde aksidentiin kamillee sitti dhufu
fiigdee laf gootee fuutee baateetti fayyadamtaa jechuudha. Laalaa mammaaksa Oromoo. Jechama bichaa miti. Jechama isaa qofa bareeda miti. Hojii si keessatti hojjeta. Hojii si si'eessa. Kanadhaa galatoomaa siniin jedhaa. Video ittaanuu nuuf hin hojjedhaa. Achirratti immoo mammaaksaan hiikaatii. Deebisaa siniin jedhaa Oromoo koo baay'ee sin jaaladhaa. Nagaan tura.